Akkam jirtan hordoftoota keenya har'a immoo herreega kutaa 8dha. Boqonnaa 3 waa'ee himoota wal qixaa fi himoota wal caalmaa sararawaa kan jedhu kan laallu ta'a. Akkuma asirratti giraafii akkatti isin agarsiifamaa jiru. Giraafiiwwan akkatti asiin agarsiifamaa jiru kun maaliif akka fayyadu akkasumatti illee jiruuf jireenya keenya keessatti himoota wal qixaa caalmaa sararawaa kennuun kun maaliif jiruuf jireenya keenya keessatti maaliif itti fayyadamna kan jedhu kan laallu ta'a. Bu'aalee barbaachisuuf jechuu boqonnaa kana barachuun adeemsaa fi xumura barnoota boqonnaa kanaati. Innis akkuma gadii kanatti kan isinii agarsiifame ta'a. Giraafii himoota wal qixaa bifa yaa wal qixani tahaa maa baay'isuu xaadha ida'uu baadha maan keenya yoo maal ta'e jechuudha maan keenya miti wal qixa zeeroo gaafa ta'e jechuudha. Kana fakkaatu ni jaallatan ja'a maal giraafii himoota wal qixaa sararawaa ni furta akkasumatti illee himoota isaadha wal qixaa sararawaa kan furru ta'a jechuudha. Egaa yuunitii tana baranne booda jechuudha. Akkasumatti furaatis barachaa kan yaannu ta'a jechuudha. Hojiirra oolmaa himoota wal caalmaa sararawaa ni furta akkasumatti illee jiruuf jireenya keenya keessatti jechuudha. Himoota wal qixaa fi himoota wal caalmaa sararawaan kun maali? Jiruuf jireenya keenya keessatti maaltu walitti fida? Akkasumatti illee bu'aawwan isaadha maal akka ta'e jechuudha. Kan laallu ta'a tokko tokkoon seensarraa eegallu. Seensa keessatti maal jedha? Boqonnaan kun mata dureewwan xixiqqaa afur kanneen jechuudha. As keessatti just waan of keessaa qaba jechuudha. Wantoota afran kana qofa jechuudha barannu yuunitii sadan tana keessatti. Tokkoffaan waa'ee koordineetiidha. Koordineet kennu kun asirratti akka agartan kun amma wanni kun koordineet jedhamte jechuudha. Giraafiin asirra kaafamte kun koordineet jennaan. Waa'ee koordineetii diddiriiroo gaafii himoota wal qixaa himoota wal caalmaa sararawaa furuu fi hojiirra oolmaa himoota wal qixaa fi wal caalmaa sararawaa kan of keessaa qabatudha jechuudha. Akkuma maqaa isaa himoota wal qixaa gisee jiru kan wal qixa ta'e jechuu isaati. Kan ammoo wal caalmaa hoggaa jiru kan wal caalu jechuudha. Tokkorra guddaa tokkorra xiqqaa jechuu isaati. Akkuma yaamiinsi yookaan akkuma ittiin dubbiin yookaan barreeffamni isaarraa nuuf ibsutti himoota wal caalu gisee jiru kan wal caalu jechuudha. Kan wal qixa gaafa ta'u jiru wal qixa jechuudha. Gama bitaatiin fi mirgaatiinis wal qixa kan jiru maali gama bitaatii fi gama mirgaatis hoggaa jechuu dandeessan. Kanaas gadi fageenyaan gama dhumatti kan haasofnu ta'a jechuudha. Okay, sadi tuqaan takka maal jetti? Keessa deebii sirna koordineetii diddiriiroo seensa kutaa darbe keessatti maalummaa sirna koordineetii barattee jirta. Kutaa 7 keessatti jechuudha. Mata duree kana jalatti waa'ee sirna koordineetii diddiriiroo keessa deebiidhaan ni ilaalta. Keessa deebiidhaan ilaalta jedha. Gaafa muraa 3 tuqaa takka ila gaafa dhaqxan qarxiiwwan afran koordineetii diddiriiroo qarxii hoggaa jennu qarxii afurii jira mi koordineetii diddiriiroo irra jechuudha. Qarxii afurii jira. Qarxii tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa, afuraffaa jira. Akkuma asirra jalqaba isinii kaasuuf yaalee ture kitaabni keessan amma kun qarxii tokkoffaa, qarxii lammaffaa, qarxii sadaffaa, qarxii afuraffaa. Bifa kanaan deema laala. Asirraan akka dhufeeti akkanatti akka deema jechuudha. Maal jechuu kan jechuu dandeessan asirraa eegala asirraan dhufee akka deema. Maal jechuudha? Egaa akka giraafii kaastan booda jechuudha. Siqee x siqee y jee jiraami. Siqee xaa siqee yaa jee jiraamre. Kanarraan kun amma qarxii tokkoffaa. Qarxii tokkoffaa keessatti maaltu keessatti hammatamaa? Positiif qarxii tokkoffaan. Qarxii lammaffaan hoo negatiif positiif. Pay attention on here. Sirriitti xiyyeeffannootti kan akka naaf hubattanii isiniif dhama. Qarxiin lammaffaan maal yoo isiniin jedhan negatiif positiif. Qarxiin sadaffaan hoo negatiif. Qarxiin afuraffaan maaliif keessatti hammattee jechuudha? Positiif negatiifidha jechuudha. Kun amma asiin akkanatti faallaa waliiti jechuudha. Asiin akka gad dhuftan amma faallaa waliiti. Kun asiin negatiif positiifi kun ammoo positiif negatiif. Asiin gaafa akka gad dhuftanii faallaa waliiti. Kun asiin positiif kun asiin negatiif. Fuullee waliitiin jechuudha. Rifleektii warra ta'an jechuudha warra wal calaqqisiisan jechuudha. Fakkeenyaaf amma imeejii keessa akka kaa'isan ilaala bakka tana
image yookaan no daawwitii keessa jechuudha. Fuullee yookaan daawwitii keessa akka keessan ilaalaa gama kanaan positive ta'a gama kanaan ammoo negative faallaa waliitiin jechuudha. Negative positive gama kanaan ammoo positive gama kanaan negative jechuudha. Faalluma waliitii bifa sanniis qabachuu dandeessanii takka ammoo akkam jetanii qabdan jechuudha. Positive negative positive agartanii bifa sanni akkasitti qabaadha. Tokkoon kan laallu taasaniifuu asirratti konfiyuunii isin uumees yoo isin ifatu waates gaafa gadi fageenyaan laallu kan ifa isinii ta'uu ta'a jechuudha. Hiikoo jechuudha yookaan asirratti qabadha. Hiikoo sadii tuqaa takka jalatti hiikoo jechuudha kun yeroo hedduu maal jechuudha. Ministeerri irratti gaafiiwwan konseptiin dhufa jechuudha. Yaadaan dhufa qormaata irratti kallattiin isiniif duwwaataniif maaltu isinii dhufa jechuudha. Yaadaan dhufa. Saniifuu hiikoo bakka jedhu kana sirriitti gadi deebisanii akka qabdanii isiniif dhama. Siqeewwan sirna koordineetii lamaan didiriiroo lakkoofsa bakka afuritti qoodu jira. Qoqqoodamni kun jechuudha. Didiriiroon kunis qarxiiwwan jedhama. Qoqqoodamuun gartee akkana qoqqoodamuun isaa kun qarxiiwwan jedhama. Nama akkanatti qarxiiwwan qarxiituu qarxii lama qarxii sadii qarxii afurii kan kun qoqqoodamiinsi isaa kun qarxiiwwan jedhamaa jira. Okay. Jedhama jira. Isaanis qarxii takkaffaa, qarxii lammaffaa, qarxii sadaffaa, qarxii afuraffaa jedhama jechuudha. Hubadhu bakka jootanaas sirriitti jabeessaa qabadha. Koordineetonni qarxiiwwan kennaman keessatti mallattoolee armaan gadii qaban. Qarxiiwwan kennaman keessatti koordineetonni maal of keessaa qaban jechuudha. Mallattoolee kanneen of keessaa qaban. Maal jechuusaati? Maal akka jechuu fedhe ni ilaalla. Qarxii tokkoffaa positive of keessaa qaba. Koordineetiin lameenuu positiividha. Koordineetii x fi y jechuudha. Siqee yaatii fi siqee xaadhaa jechuusaati. Koordineetii hoggaa jennu siqee xaa fi siqee yaadhaa jechuudha. Maal of keessa qabate inni positive of keessa qabataa jechuudha. Positive gama xaatiinis positive gama yaatiinis positive jechuusaati. Maal jechuusaati? Kunoo asirratti ilaaluu dandeessan kunoo asirratti fakkeenyaaf xaan keenya siqeen xaa keenya akka deema. Kun ammoo maali? Positive siqee yaa keenya akkanatti ol deema. Kunis maali? Lakkoofsa positive keessaa qaba. Takka 2 3 jechaa deemame. Kunis takka 2 3 jechaa itti fufaa jechuudha. Kunis buufatanii itti fufaa. Lakkoofsa maaliif keessaa ta'e qaban jechuudha. Lakkoofsa positive ta'eef keessaa qaban jechuudha. Siqeen lammaffaan gama kanatti qotta. Gama kanatti dabra. Negative positive keessaa qaban jenna. Kan negative jennu kun x fi dhaabbata. No x gama x kanaan maaltu jedhu negative 1 negative 2 negative 3 yookaan negative takka negative 2 negative 3 jedheemaa jechuudha. Kanaafuu negative gama xaatiin negative gama yaatiin mallee maal keessa jira jechuudha. Positive keessa jira jechuudha. Agartanii gama kana gadda bira. Gama kanatti gara kanaan deemu gatiin xaadhaa jechuudha. Siqeen xaadhaa maal of keessaa qaba jechuudha. Negative qaba. Negative 1 yookaan negative takka negative 2 negative 3 jira. Gama yaatiin gaafa dhuftanoo siqee yaarratti honoo asittis negative 1 negative takka negative 2 negative 3 jira jechuudha. Sanaafuu negative jechuudha. Gatiin xaatis negative gatiin waayitis negative jechuusaati. Gama siqee afuraffaa gaafa dhaqxan gatiin xaadhaa positive. Nu akkuma agartan takka 2 positive takka positive 2 positive 3 jechaa itti fufa jechuudha. Siqee xaarratti siqeen yaatoo nu asirratti akka agartan lakkoofsi negatiivaan jira jechuudha. Kanaafuu siqeen xaadhaa positive siqeen yaadhaa immoo negative jettanii bakka buuftan jechuudha karaa gabaabaadhaan. Kanuma ibsa jechuudha. Siqeen waan biraa takka illee ibsitu isuma kana ibsite na hubattan jee yaade garuu nu asittis kanuma isin ibsaa jira. Qarxii tokkoffaan positive keessaa qaba. Koordineetiin lameenuu positiividha. X fi xaan jechuusaati. X fi xaan xaafiyaan maal of keessaa qaba jechuudha. Xaafiyaan positive of keessaa qaban. Gaafa qarxii lammaffaa argitan qarxii lammaffaatti xaan keenya negative. Garuu waan keenya maal jechuudha? Positive jechuudha. Qarxii sadaffaa gaafa argitan immoo isaan lameenuu negative jechuudha. Qarxii maalirra gaafa argitan? Qarxii sadaffaa gaafa argitan akkuma asirratti ilaalaa turre no qabxii sadaffaratti isaan lachuutu negative jechuudha. Gatiin xaa hundinuu negative, gatiin waayitis hundinuu negative. Saniif negative janiitti moggaasan jechuudha. Qarxii afuraffaarra ta'u
gatiin yidha negatiif gatiin xaadha ammoo maal jechuudha positiif jechuudha gatiin xaadha koordineetiin xidha positiifii yookaan xaadha positiifii fi koordineetiin yidha yookaan yaadha ammoo maal jechuudha negatiifidha gabaabinaan kan armaan gadii ta'aa jechuudha akka armaan gadii kana ta'aa no bifa kanaan jechuudha asittis akkuma jalqaba kaasaa ture jechuudha boqonnaa jalqaba irratti kunoo bifuma kanaa agarsiisanii kaayee positiif negatiif kana bal'inaan isin ibseetiin jira na hubattan jeeyyan okay isa lammaffaa irratti ilaallu tuqaan koordineetii didiriiroo irratti kenname p yoo ta'e jaa ka tuqaaleen gartee koordineetii irratti kenname p yoo ta'e sarara olee tuqaa kanaa keessa darbu fudhachuun jaa bakki inni siqee xaa irratti qaxxaamuru fi sarara dalgee fudhachuun bakki inni siqee yaa irratti qaxxaamuru baa yoo ta'e paan cimdii paartii yookaan tartii kan of keessaa qaba jechuudha. A qooduu baatiin ibsamu. Kanaafuu paan keenya walqixanii tahaa maal jechuudha? A koomaa yookaan qooduu baadha jechuun barreessina jedha. Haala kanaan aan koordineetii xaati yookaan absiise jechuudha. Absiise. Waliigallee maalin jedhee haala amma dubbanne kanaan jedhe aan keenya maal jenneen jedhe aan keenya koordineetii xaati yookaan absiisaadha jennaan. Koordineetii xaadha yookaan absiisaa. Baan keenya ammoo koordineetii y yookaan ordineetii jennaan. Absiisaa ordineetii isin dura akka waliin dhoyne jechuudha. Absiisaa eenyuun jenna? Xaadhaan jenna. Haa koordineetii xaara yookaan siqee xaarra jiru saniin absiisaa jennaan. Haa ammoo koordineetii y irra yookaan yaarra jiru kanaan maal jennaan jechuudha? Ordineetii jennaan. Waliigallee okay cimdiin kun jaa cimdii jechuun kan walitti maal ta'e jechuudha kan walitti dabalame yookaan kan cimdiin hoggaa ta'u gareen gareedhaan kan ta'e jechuudha yookaan lamaan kan ta'e jechuudha. Cimdii A qooduu baati. Cimdii tartii maali jennaan? Cimdii tartii jedhama. Fakkeenyaaf jaa danaa armaan gadii irratti tuqaan baa cimdii tartii lama qooduu lama qooduu sadii irratti argama jaa. Kunoo akkuma agartan kunoo asirratti sadii argama jaa. Meeqa irratti? Lama qooduu sadii maal jechuu qabeeti jechuu dandeessan. Asirraa maal jechuudha? Gama x irratti maal laaltan jenne? Gama x irratti dalga deemtan jenne. Zeeroodha kuni zeeroo taakka lama gama kanaan ol baatanii jechuudha. Gama kanaan ol baatan maali? Kun gatii xaati. Gatiin xaa bakka meeqarra dhaabbate jechuudha? Meeqarra dhaabbate? Lamarra dhaabbate. Okay. Gatii waayii ta'u maal deemtan? Oloo deemtan jechuudha. Zeeroodhaan kun orijiniidha yookaan zeeroo irraa ka'uu jechuudha. Jalqaba isaatirraa zeeroo irraa ka'a. Zeeroo taakka lama iskuweerii kana nama jala kaa'uu jirtanii lama sadii jechuudha. Asiin akka labbaa dhuftan gartanii ol deemtanii akkasiin labbaa deemtanii kan ammoo labbaa deemtanii akkasitti itti ol dhuftanii bakki tuqaan tun irra jirtu meeqa jechuudha? Lama qoodduu sadii ta'e jechuudha. Akkuma asirratti isin kaafame lama qoodduu sadii. Kanaa ta'u fakkeenyaaf amma siidhaa. Siidhaa maalirra jirti jechuudha? Siidhaa wanni keenya labba deemtan jenna. Xaadhaa. Zeeroodhaan kun taakka zeeroo taakka lama sadii afur shanii jechuudha. Kunoo qixa kana dhaabbatteemi shanii jettaniin. Gatiin xaadhaa shani. Gatiin waayii ta'u zeeroo maayinees waan gad deemaa jirraa miree kan. Gad deemaa jirraa mi negatiiva ta'a deemaa gaafa akkatti ol deemu pozitiiv ta'a deemaa miree. Akkuma jalqaba kaasaa turre jechuudha. Zeeroo negatiiv waan. Qixuma kanaan achi deemtee as dhaabbatte jechuudha. Kanaafuu maal jechuudha? Xaa keenya meeqanne? Xaan shan ennemi zeeroo taakka lama sadii afur shan jechuudha. Shan
qoodduu meeqa jechuudha? 5 qoodduu negatiiva takkaa taate jechuudha. Caan keenya achirratti argamti. Aan keenya isirratti argamaa jechuu dandeessan. Aan keenya immoo oriijinii. Oriijinii hoggaa jennu 0 koomaa yookaan 0 qoodduu 0 dha jechuudha. 0 qoodduu 0 dha jechuudha. Bifa saniin akkasitti deebisuu danda'u qabdan jechuudha. Kunis kanuma ibsaa jira yookaan laallu ta'es kunoo lakkoofsa xaadhaa fi yaa kamiifuu jira. Lakkoofsa xaadhaa yookaan yaadhaa kamiifuu jira. Cimdiilee tartii kana qaba jechuudha. Xaa qoodduu 0. Xaa qoodduu 0 jechuun xaa keenya lakkoofsa fedhe xaadhaa ta'udha. Garuu ammoo hawaayiidhaa 0 dha jechuudha. 0n siqee xaa irratti argama jira. Koordineetii waayin maal jechuudha? 0 akka ta'e nu ibsa jechuudha asirratti. Maal jechuun xaa qoodduu 0 jechuun xaa keenya keessaa ka fedhe gatii xaa keessaa ka barbaanne godhanna. Garuu ammoo waayin keenya akka 0 ta'e nu ibsa jechuudha. Asirratti akkuma kaa'ame. Okay, isa gatii kana gaafa dabalu 0 qoodduu waayii jennaan yookaan yaa. Asirratti gatiin xaadhaa 0 ta'uu isaa agarsiisa yookaan siqeen xaadhaa 0 ta'uu isaa agarsiisa yookaan oriijinii xaadhaa ta'uu agarsiisa. Waayiin keenya immoo ka barbaanne goona jechuudha. Siqee yaa irratti argaman. Siqee maal irratti argama jechuudha? Yaa irratti argama jechuudha. Koordineetii xaa 0 dha jedha. Ka siqee yaa irratti argama. Koordineetiin xaadhaa garuu 0 ta'uu agarsiisa. Kun akkuma asirratti argitan amma fakkeenyaaf yoo asirratti tuqaa goone bakka tana tuqaa yoo goone gatiin yaa keenyaa maal jechuudha? 0 dha jechuudha. Gatiin yaa keenyaa 0 dha jechuudha. Gatiin xaa keenyaa meeqa ta'a jechuudha? Fakkeenyaaf amma asitti bakka tana inni bakka tana gatiin xaa meeqa ta'a lakkooftan jechuudha. 0 dhaan kun 0 takka 2 3 jechuudha. 0 3 qoodduu 0 ta'a jechuudha. Waan inni haasaa jiru kun ifa gala jee yaada. Isinii guddisu asitti 0 dhaan takka kun 2 takka 2 3 4 jechaa deema jechuudha. 4 jechaa deema. Itti fufaa jechuudha. Amma asirra yoo dhaabbanneen isin jeemre asirra yoo dhaabbanneen isin jee. Kanaafuu asitti 0 dhaame 0 takka 2 3 jechuudha. Bakka kanatti garuu gatiin xaadhaa 3 gatii waayii keenyaa garuu 0 maaliif waayii oriijinii irra jirra bakka kanatti 0 dha. Waayiin keenya gama xaa hunda irratti jechuudha. Yoo sarara xaa kanarra deemne waayiin keenya yeroo hunda 0 dha. Wanna kana gajjabeessaa naa qabadhaadha. Gatii waayiidhaa yoo gartee sarara xaa kanarra deemne gama bitaatiinis ga'ee gama mirgaatiinis yeroo mara 0. Gatiin xaadhaa ammoo gatii waayii isinii meetii jiraami? Gatii waayiidhaa yoo sarara xaa kanarra deemne yeroo mara 0 dha. Gatiin xaadhaa ammoo yoo sarara waayii kanarra deemne yeroo mara maal jechuudha? Yeroo mara 0 dha jechuudha. Yeroo mara 0 taate jechuudha. Kana jabeessanii kana qabdan. Gatiin xaadhaa yoo sarara waayii kanarra deemne jechuudha. Yeroo mara 0. Gatiin waayii yoo sarara xaa kanarra deemne yeroo mara 0. Akka wal duraa isin dhoofne jechuudha. Sirriitti jabeessaa qabaddaadha. Qormaata irraa hin haftu jechuudha gaafiin akkanaati. Bifa saniin akka itti qopheessuu qabdan jechuudha. Kunoo bifa kanaan tuqaalee takka qoodduu 0 kan jennuu fi maayines takka yookaan negatiiva takka qoodduu 0 kan jennuun asitti maal jechuudha? Waayuma xaa'uma keenya jijjiiramaa jira malee maal jijjiiramaa jiru jechuudha. Waayiin keenya yeroo mara 0 ta'uu isaa agarsiisa. Kunoo asitti maayines waan qajeessan bakka tana taate tuqaan. Bakka tana taate jechuudha bakka asii kana taate jechuudha. Guddisee isin agarsiisu. Kunoo bakka tana jechuudha. Bakka tana bakki tun 0 turteemi ammoo asiin tun bakki tun maal jechuudha? Bakki tun maayines takka taate negatiiva takka kamaali haxaadha. Sarara labbaarra jiraame sararri labbaa haxaa jennee oloo gaafa yaane yaadha jechuudha. Gadoos gaafa yaane maal jechuudha? Yaa baannaa jechuudha. Yaan gama gatiitiin 0 dha gatiin negatiivi. Kun ammoo gama bitaatiin maal jechuudha? Negatiivi. Gatiin xaadhaa gama bitaatiin 0 irraa gama bitaatti. Bakka tana 0 jira jennee unoos. Bakka tana 0 jira. Kana fakkaataa isinii gala jee yaada jechuudha. Kunoo kana asitti murteessuu dandeessa. Fakkeenyaaf wanta maal jechuudha? Asiin gama yaatiin meeqarra dhaabbattee jechuudha? 2 dhaabbattee kunoo asiin itti dhuftanii
gama xaatiin hoo maayinus sadii jechuudha. Kanaafuu xaa dubbatanii yaadatanii miree fakkeenyaaf seeruma ordarittu xaa yaadaa jettanii miree dursoo xaa kaayisanii san booda maal keessan jechuudha waayii itti aansitan jechuudha. Kanaafuu xaan keenya negatiiva sadii yaan keenya meeqa jechuudha lama jechuudha bifa sanii akkasii keessan jechuudha. Lakkoofsa kanaa isinii kanneen immoo bifa kanaan tolchaa yoo isiniin jee akkasuma ilaaltanii tolchitan jechuudha. Nooma 00 kan jiru maal jechuudha oriijinii isaa ta'uu agarsiisa. Iin keenya jechuudha oriijinii isaa ta'uu agarsiisa. Itti kaaftan kan amma konka fakkeenya isinii kanname itti kaasaa garuu isin itti kaastan. Kun amma bifa kanaan tolchaa jee aan keenya meeqa jechuudha. Aan keenya asirratti galgala kanarraa wanni isin hubattan jechuudha. Aan keenya maali? Aan keenya lama tuqaa maayinus sadii negatiiva sadii qodduu lamaati jechuudha. Oon keenya meeqa irratti argamti? 0 qodduu 0 irratti jechuudha. Oriijinii irratti argamti waan ta'eef. Caan keenya meeqa irratti argama? Kun maal jechuudha? Negatiiva lama qodduu negatiiva lamaati. Inni asirratti gama waayiinis bifa saniin argama waan ta'eef. Baan keenya asirratti argama. Baan keenya asirratti argama. Durusoo xaa barreessitan jenna. Xaan keenya qixa kanaan jedhame xaan meeqa irra dhaabbatee jechuudha? Sadii. Sadii irra dhaabbatee miree waayiin keenya waayii keenya maal jechuudha? No waayiin keenya kana jechuudha. Kanaafuu sadii qodduu negatiiva sadii ta'e jechuudha. Yookaan maayinus 3 kennuun jechuudha. Bifa saniin akkasii barreessanii D keenya gaafa dhuftanoo xaa keenya meeqa irra dhaabbate? Xaa lama irra dhaabbate jechuudha. Takka lama 0 takka lama gama lamaa kanaan ol dhufee jechuudha. Xaan keenya lama as kunoo ol dhuftan jechuudha. 0 takka lama sadii waayiin keenya yookaan yaan keenya maal jechuudha? Yaan keenya sadii jechuudha. Saniifuu lama qodduu sadii jettanii barreessan gatii iddaa keenya haa keenya dubbanne bifa kanaan akkatti haa amma laalle kana bifa kanaan itti kaasuu danda'u qabdan. Kana fakkeenyaaf amma gaafii lammaffaan itti kaasaa isin jetti itti kaasuu dandeessan jechuudha bifa kanaan. Akkana gootanii gaafa kaaftan kun gatii xaatii waayii dhannine saniifuu amma gaafa ii kaafnu iin asirra dhaabbattee jechuudha. Iin teenya asi 0 qodduu 0 dha miree bakki tun walii galee bakki tun 0 qodduu 0 dha. Iin teenya jirti siin teenyoo maayinus 4 qodduu 0 dha minne 0 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 jechaa akka deema jechuudha. Saniifuu gama bitaatiin miree negatiivni saniifuu asirra taa'ee jechuudha. Asirra taa'aa jechuudha. Gaafiin caan keenya as ta'a. Caan keenya as ta'a. Wanni keenya immoo caan as ta'a kun kanaatiin mana kabaarra jiru. Gaafii caarra ka jiru immoo haadha yeeme aan meeqa irratti argamee coggaa akkasii 0 qodduu 3 dheeyyeeme 0 qodduu 3 jee. Xaan keenya 0. Saniifuu 3 irra ol deemna jechuudha. Asiin amma takka 0 takka 2 3 jechuudha. Toora kanatti argamaa jechuudha. Eenyuun keenya een keenya. Gaafa sirriitti daleetan amma jechaan isin ijoo kanarraa isiniif galajiin yaada sanaafin akkanatti wanni kaasaa jira jechuudha. Bifa kanaan akkasii barreessuu dandeessanii gatii kadaatis qacaa qa'iitis akkasii barreessuu dandeessan jechuudha. Isaan hunda akkasii barreessuu dandeessanii yoo kaasanii ulfaatu ta'e nu beeksisaa komantii irratti hunda hojjechuudhaaf isiniif qophiidha. Garuu ammoo wanta baay'ee kaasaa turre waan ta'eef isiniif ifa gala jeetiin bira kutuu deema jechuu gaafii isa sadaffaa gaafa laattan tuqaalee kanneen adda baasuun qarxii isaan irratti argaman barreessinaa. Tuqaalee kana kaayisanii tuqaadhaan kaayisanii akkuma olii kaasaa turre jechuudha. Samboota qarxiidhaan adda baasan jechuudha. Qarxiin amma kana positiif jechuudha. Qarxii meeqaffaa qarxii tokkoffaa keessa argama. Kanaa ta'u qarxii sadaffaa keessa argama. Negatiiv mire. Kanaa ta'u positiif negatiiv hin jenne. Positiif negatiiv jechuun eessa keessatti argama jechuudha. Eessa keessatti argama. Kun qarxii afuraffaa keessatti argama jechuudha. Positiif negatiiv. Bakki xaan keenya itti positiifi garuu waayiin keenya negatiifi qarxii afuraffaadha jechuudha. Bifa sanii akkasitti kaayisan jechuudha. Salphaadha kuni. Akkana gootanii kaayisan jechuudha. Qarxii tokkoffaa keessa argamu positiif katee kana 5 qarxii tokkoffaa keessa argama. Qarxiin lammaffaan aseen neeme. Qarxii sadaffaan aseen. Qarxii afuraffaan aseen. Kanaafuu qarxii afuraffaa qarxii sadaffaa keessatti negatiiv katee argama jechuudha. Negatiiv katee eessa keessatti jira jechuudha. Hundi baarra kan jiru negatiiv hin jira. Saniifuu toora kana ta'a jechuudha. Qarxii sadaffaa keessatti qarxii afuraffaa keessa kan ta'u maal jechuudha positiif negatiiv jechuudha. Xaan keenya positiifi waayiin keenya immoo gama kanaan akka negatiiv hin jenne waayiin gizee gaddeemnu. Saniifuu maal ta'a jechuudha. Saniifuu positiif negatiiv ta'a jechuudha. Positiif negatiiv ta'a bifa sanii akkasitti deebisuu danda'u qabdanii
Okay, ifa gala jee yaada gaai. Ifa gala jee yaada yoo confusion takka illee kan jiraattu yookaan ifa wanni hin galle yookaan confuse wanni isin godhu tokko kan jiraattu ta'e nu gaafadhaa. Deebisaa isinii deebisuudhaaf qophiidha. Akkasumatti illee yeroo dhuftutti jechuudha wantoota gaafiilee kanaan wal qabatee jechuudha qormaata ministeera irratti kan ba'e kan hojjennu ta'a saniifuu nu hordofaan afeerrateen jechuudha qaamaa fi qalbiidhaan hubachuun qabdan jechuudha qormaata biyyoolessaatiif sirriitti bifa shakkii hin qabne qophaa'uudhaaf sirriitti qaamaa qalbiidhaan hubattanii qormaataaf taa'uu qabdan jechuudha gaafa qormaanni isinii dhufu bifa saniin jechuudha. Gaafii afuraffaa maal odeessiti? Afuraffaan koordineetoota armaan gadii tuqaalee didiriiroo koordineetii irratti argaman kamiin akka bakka bu'an adda baasii jedha. Maal jee koordinoota armaan gadii tuqaalee didiriiroo koordineetii irratti argaman kamii akka bakka bu'an adda baasii jedha. Yoo gaafii hunda hojjechuun barbaachisaa akka ta'e komantii jalatti nu gaafadhaa hojjechuuf qophiidha. Gilgaala jechuun hunda gilgaalota kitaaba keessa jiran hunda fudhannee kan isiniif hojjennu ta'a jechuudha. Saniifuu gaafiin kun salphaadha. Yoo ulfaatu ta'e komantii jalatti nuuf barreessaa jechuudha. Haa itti fufnu kana jechuun kana asumaan diroo godhee jira kun kitaabni keessa nuu asirratti kanuma wanni isaa dubbachuudha jechuudha. Fakkeenyaaf gaafii takka waan kanneen isin hojjetu ta'e keenyaa asirratti eerra kan jiru kun 0 qodduu 9 jee. Xaan keenya 0dha. Garuu immoo waayin keenya maal jechuudha yookaan yaan keenya maal ta'a jechuudha. Yaan keenya maal 9 irra jee. Kanaafuu asuma dhuftanii jechuudha bakki xaan itti 9dha meeqa jechuudha. Bakki waayin xaan itti 0dha waayin itti 9dha asiin dhufta jechuudha. 0 takka 2 3 4 5 6 7 8 sagalee jechuun daan keenya daaraa jira jechuudha bakka tana daagootan jechuun takka hiika biraan qabu bakka tana daagootan baay'ee isiniif hojjedha jee 3 bakki xaan keenya 3 yaan keenya immoo 3 eessa jechuudha bakka kanatti argama jechuun akkuma agartan asitti 0 takka 2 3 jechuudha. Asinis gama kanaanis akkatti 3 jechuudha. F hidhatta jechuudha bakka tan qubu waan bakka buusuudha bakka hiika biraan qabu yoo keessatti ulfaatu ta'e wanti nu hojjannaa nu beeksisaa komantii irratti. Okay, haa itti fufnu. Giraafii himoota walqixaa sararawaa. Seensa kana keessatti mata duree darbe keessatti sirna koordineetii didiriiroo keessa deebiin barattee jirta akkuma kutaa 7 keessa ilaalte amma akka keessa deebiitti ilaallee turre jechuudha. Kanaafuu kun ifa gala with no confusion jechuudha. Confusion takka maletti ifa jeen abdadda jechuudha. Kutaa 7 keessatti maalummaa himoota walqixaa furuu ilaaltee turte jira. Himoota walqixaa hoggaa jennu kan walqixa ta'e jechuudha. Gama bitaatiin gama mirgaatiinis kan walqixa ta'e madaalaan gaafa fudhanneetis kan fakkeenyaan isin agarsiisan ta'a jechuudha. Ifa ta'uu baatu ta'e mata duree kana jalatti immoo giraafoota himoota walqixaa adda addaa ni baratta jira. Akkuma walqixaa fi kana barachaa turte kutaa 7tti har'a immoo waa'ee giraafiitii kan ilaaltu ta'a jechuudha. Sanii wal qabate. Amma kunis kun gochaa 3.2 keessatti yeroo takka gochii kunis qormaata irratti dhufuu danda'a gocha qayyoo kanas sirriitti ifraan ilaaluudhaaf yaalaadha. Amma fakkeenyaaf kana tuqaa kana keessa kadabru sarara tuqaa kana keessa kadabru fakkeenyaaf immoo maayinestuun isaan hundaafuu qomanidha. Maal jechuudha kun just jechuudha kan sarara keessa kadabru fakkeenyaaf amma yoo giraafii kaasuu barbaanne ta'e jechuudha giraafii akkatti kaasne sanboota maayinestuudha inni asirra maayinestuu qodduu maayinestuudha yookaan maayinesii negatiiva 2 qodduu negatiiva 2 ture. Kanaafuu xaan keenya negatiiva 2 yaan keenyas negatiiva 2. Kanaafuu toora kana jechuudha. Asitti yoo 0 ta'e asiin takka asiin 2 tunda negatiiva 2 jechuudha. Negatiiva 2 asiinoo negatiiva 2 inni mire negatiiva takka negatiiva 2. Toora kanaan asiin akka dhufe jechuudha. Toora kana taatee jechuudha tuqaan. Okay. Negatiiva 2 afur ija negatiiva 2 asiin as dhufa. Xaan keenya negatiiva 2 jechuun asiin ol ba'a. Kun afur jechuudha. Karaa afurii ol dhufa. Afur toora kana yoo inni afur yoo toora kana inni asitti dubbata jechuudha. Asitti tuqaa godha. -2 3 -2 -2 dha jechuudha. -2 dha inni bakka tana kun -2 fi 2 dha jechuudha. Araadhaan sumee isinitti mul'achaa jiru natti fakkaata. No? -2 fi 2 dha. -2 asiin dhufti tuun toora kana yoo taate asiin jechuudha.
Saniifuu sararri keenya kun akkanatti deema jechuudha. Akkanatti sararri akkana ba'aa jechuudha. Bifa kana akka kaasaa jaa kun giraafii tuqaalee keessa darbuu ijaarii kunis akkasumatti giraafii tuqaalee kana keessa darbuu ijaarii jaa kun bifa kanaan akkatti akkuma jalqaba kaasaa turre kanas ijaaruun maal jechuudha isin hin dhibu bifa sanni akkasitti ofirraa lallaala gocha kanallee fiduu danda'a waan ta'eef. Okay, hubadhu jaa sarara himni walqixaa isaa bifa waayii yookaan yaa walqixa ni ta'a maa baay'isuu xaadha ida'uu baadha hoggaa maan keenya walqixa miti walqixa zeeroo ta'e jechuudha. Miti walqixa zeeroo ta'e maan fi baan keenya kun jechuudha. Maa fi baan keenya elementii maali yoo gaate elementii kiw yookaan quadratic function gaafa ta'e jechuudha. Ta'eef tarkaanfilee armaan gadii irratti hundaa'uudhaan giraafii isaa ijaaruudha. Tarkaanfiin tokkoffaan koordineetii salphaa x'tiif gabatee gatii hojjedhu. Gabatee gatii hojjedhu jechuun bifuma kanaan akkatti hojjetan jechuudha. Gabatee hojii gabatee gatii hoggaa jedhaa isin hin ga'e bifa kanaan akkatti hojjetan jechuudha. Amma kun yoo xaate kun waayii jechuudha. Akkana kaaftanii gatii xaadhaa 0 1 2 -1 -2 jecha akka kannitanii sanboota waayii itti galchitanii jechuudha. Fakkeenyaaf asitti yoo lakkoofsa nu kannee ture immoo bifa sana itti galchinee gatii waayiin tan ammoo tan argamsiisan asitti barreessine sanboota giraafii diroo godhuun salphaadha jechuudha. Giraafii diroo godhuun will be easy for us. Easy dha ta'a salphaadha ta'a jechuudha. Bifa sana keessatti giraafii itti kaasan dursa giraafii kaasan jennee eegas bootoo gatii waayii barbaaduudhaaf hima walqixaa kana bifa kanaan kaattan jedhe. Bifa kanaan kaattan jedhe fayyadamuudhaan gatii maalii barbaadudha gatii waayiidha. Koordineetii diddiiroo irratti jaa tuqaalee mul'isi jaa. Koordineetii diddiiroo irratti tuqaalee mul'isi jaa maal gootan jechuudha. Koordineetii irratti tuqaalee mul'istaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma gaafa akka kaaftan -1 fi -1 yoo ta'e asittis -1 yoo ta'e tuqaa asii gootan jechuudha. Tuqaa isaa mul'isuuf jechuudha. Bifa sanii okay gaafii tuqaalee kanneen irratti jira. Tuqaalee kanneen keessa darbuu ijaarii akkasumas illee giraafii kaafte jechuudha. Giraafii maal jedhee keessatti giraafii tuqaalee kanneen keessa darbu maal godhi ijaaruudha jaamu akkuma jalqabaa asitti kaasaa turre yoo bifa kanaan akkatti giraafii kaasan jechuudha. Kanuma isinii maa jira kun gaafii isinii kanname kana irratti hundoytanii giraafii ijaaraadha jaa maal gootan dursoo gabatee gatii ijaartan jechuudha. Gabatee gatii akkuma kaasaa turre gabatee gatii ni ijaartan. Kun amma xaadhaa jennuuni kun waayiidhaa jennuuni. Gatii kun jechuudha. Gatii kun waayii jennuuni olii xaadhaa. Gatii xaadhaa akkanumatti by default itti kannattan jechuudha. Gatii xaadhaa fakkeenyaaf 0 irraa eegallee jennuuni. 0 takka 2 -1 -2 enneni ganaa maal jechuudha. Gatii xaa bakka tana galchitan jechuudha. Bakka tana galchitan jechuudha. Gatii xaa keenyaa asii galchitanii 5 waayii walqixanii ta'a 5 minus xaadha inni mire 5 hir'isuu xaadhaa jechuudha. Yaan keenya walqixanii ta'a 5 hir'isuu xaadhaa. Kana jechuun bakka xaadhaa kana 0 galchitan amma gatii waayii keenyaa meeqa ta'a jechuudha. Gatii yaadha 5 ta'a jechuudha. 0 irraa hir'ifne lakkoofsuun fedha irraa 0 gaafa hir'ifne lakkoofsuun batuma isaatti san ta'a saniif 5 ta'e gaafa takka keenyaa gatii xaadhaa bakka tana takka hir'isuu 5 meeqa 4 ta'a jechuudha. Gatii waayii keenyaa gaafa lama keenyaa gatii xaadhaa bakka tana lama hir'isuu 3 5 hir'isuu 3 meeqa 5 hir'isuu 2 meeqa ta'a 3 ta'a jechuudha. Gatii waayii keenyaa 3 ta'a. Kanaas gaafa 5 hir'isuu meeqa ta'e jechuudha. 5 hir'isuu negatiiva takka gama kanaa gaafa dhufne jechuudha. Kun itti fufa beekaan dhiise gama kanaanis itti fufa gama kanaanis itti fufa gama kanaanis itti fufa lakkoofsi dhuunfaan qabu jechuudha. Kanaafuu negatiiva baay'isuu negatiiv pozitiivii miree bakka tana meeqa ta'a jechuudha 6 ta'a jechuudha. Maaliif negatiiva baay'isuu negatiiv maaliif ta'a pozitiiva takka iddoo 5 meeqa ta'a 6 ta'u negatiiva 2 baay'isuu negatiiva takka meeqa ta'a negatiiva pozitiiva 2 ta'u 2 iddoo 5 meeqa ta'a 7 ta'a. Bifa saniin sanboota diroo gootan jechuudha. Akkuma asirratti kitaabni keessatti isinii haye 0dha 5 no kama as keenye
takka gaafatti kilikitan afurii asitti afurii isin yaa'ee lama gaafatti kilikitan sadii inni sadii hundi jeetti dabalee deeme bifa saniin akkasitti negatiiva takka gaafatti kilikitan jaata akkuma asirratti jaatee negatiiva lama gaafatti kilikitan torba ta'a asittis torba goone inni itti fufsisee jechuun hanga negatiiva sadii negatiiva afur jeetti fufsisee hammoota diroo godhu ni danda'u jechuudha bifa kana akka kaaftanii bifa kana akka kaaftanii jechuudha bakka negatiiva takka asiin akka tolbaatanii bakka tana jaha jechuudha. 0 takka 2 3 4 5 meeqa jechuudha jaha jechuudha asitti jaha jechuudha kunoo bifa saniin akkatti asitti qo'anni gootan jechuudha. Tuqaa gootanii sammoota negatiiva sadii qoodduu lamaati sadii meeqa kun asiin gama kanaan sadii jennee xaan keenya jechuudha 0 takka 2 sadii jechuudha bakka kanatti bakka kana ta'a asiin akka tolbaa jechuudha. Waa'een keenya 0 takka 2 jechuudha lama ta'a asiin akkatti jechuudha sadii qoodduu lama ta'a bifa saniin akkatti tuqaa keessa dabaltu bifa saniin godhan jechuudha. Kana caalaa sitti dabaluu dandeessan jechuudha. Kunoo gaafii kanaatis hojjetee jira kitaabni keessanii bifa kanaan akkatti hojjechuu dandeessan jechuudha. It will be easy for you gaafa gadi san hubattan kun baay'ee salphaa isin isaa teknooloojii fayyadamuun barattoota gareedhaan ta'uun kompiitarii fayyadamuun Excel yookiin GeoGebra irratti giraafiika ijaartan ja'a kun kompiitara fayyadamtaniiti Excel yookiin GeoGebra Excel jedhanii soofteera jira soofteera waan daddaara qabnu giraafii irra qabna gabatee barbaanne irra qabna proposal waan hedduu kan itti hojjennu jira jechuudha kompiitaratti kompiitara fayyadamne jechuudha. Akkasuma special kompiitara hoggaan dhugaa start from calculator malee calculator bifoo kompiitara tokko jechuudha sistema tokko qofa qabu. Kanaas waa'ee olitti gaafa oliyyaatan baay'ee baratanii kanaafuu irra qatanadha. Kunoo gaafii kana himoota ol qixaa armaan gadii giraafii kaasijaa giraafii gaafa xaan keenya lakkoofsa tokko qofa gaafa ta'e maal jechuudha. Waa'een keenya maal jechuudha zeeroodha jechuudha. Waa'een keenya zeeroodha kun amma kanaafuu maal kaaftan jechuudha. Yoo giraafii itti kaasisan hin jiran bakka xaalaa 0 takka 2 3 4 jettanii bakka tana afurii asirra jechuudha. Giraafiin isaa akkakkaati. -2 ta'u asitti 0 -1 -2 bakka tanaa waa'in -2 dha asitti -2 gootanii bifa kana jechuudha giraafiin isaanii akkasi kaaftanii amala giraafii amma kaafne kana daawwadhuudhaanis jaa amala maaliif jechuu qabdanii konstaantii hoggaatan jechuudha. Konstaantii hoggaatan forever itti fufan jechuudha. Forever yeroo hunda maal ta'an jechuudha. Kan labbaa deemus labbuma deemaa kan oloo deemus oluma deemaa jechuudha. Kana sanuma irraa hubannaa jechuudha giraafii amma kaafne sanirraa. Himoota wal caalmaa sararaawaa furuu seensa jedha. Jiruu fi jireenya guyyaa keenya keessatti yeroo baay'ee wanti tokko kan isa biraa irra guddaadha yookiin isa biraa irra xiqqaadha jennee dubbanna. Fakkeenyaaf daa'imni tokko yoo dhibame ho'i qaamaa isaa digirii Faranaayitii 98.6 ta'e ol ta'uu danda'a jedha. Herrega keessatti ibsamni tokko ibsama biraa irraa guddaa yookiin irra xiqqaa ta'uu agarsiisuuf himoota wal caalmaatiin fayyadama jechuudha. Herrega keessatti himoota wal caalmaatiin fayyadama jira. No bifa kanaan akkatti akkuma asitti hojii garee jeesanii kanne bifa kana booda kanarra guddaadha kun kanarra xiqqaadha bifa kanaan akkatti inni kaa'ee jechuudha. Furmaata himoota wal caalmaa karaalee lamaan ibsuun ni danda'ama. Isaanis seera ijaarsa tuutaatti fayyadamuu karaan inni lammaffaadha giraafii sararaa lakkoofsota fayyadamuudha jechuudha. Takka sarara ijaarsa tuutaatti fayyadamuudha takka ammoo seera ijaarsa tuutaatti fayyadamuu takka ammoo giraafii fayyadamuudha. Kunoo bifa kanaan akka gaafii tana furuu jaagatii xaa barbaachisaati furuu jechuudha. Xaa ida'uu sadii irra guddaa 0 jechuun gamalachuutu maal jechuudha. Gamalachuutu ni hirrifna jechuudha. Sadii teenya gamalachuutu irraa hirrifna. Xaa ida'uu sadii hirrisuu sadii irra guddaa maal jechuudha 0 hirrisuu sadiiti
kun sadii irrisuu sadii meeqa ta'a zeeroodha xaan keenya irra guddaa maaliiti jechuudha negatiiva sadiiti jechuudha xaan keenya irra guddaadha garuu immoo walqixa irra guddaa sadiiti malee sadii hojii walqixa ta'uu hin danda'u jechuudha asirratti wanni raawwachuu danda'u qabdan irra guddaa sadiiti malee sadii hojii walqixa hin ta'u jechuudha no bifa kanaan ibse furmaan isaa bifa kanaan jechuudha gaafa sarara lakkoofsaa ibsitan ammoo bifa kanaan keessanii hoggaa sarara lakkoofsaatiin ibsitan no kitaabni keessanii gurmuusanii akkasi kaa'ee jechuudha malachuunu sadii irraa hirriftayee no sarara lakkoofsaatiin gisee kaa'u bifa kanaan jechuudha akkana kaasee jiru asitti maayineesiriidha kana irra guddaadha jechuudha asii achi xaan keenya asii achi jechuudha maayineesirii irra guddaadha jechuudha inni kanaas bifuma sanii furtan jechuudha maayines 2x plus 4 irra xiqqaa jahati kana maayines 2x gamalachuutu 4 irraa hirriftan jechuudha 4 irrisuu afurii jechuudha irra xiqqaa jaha irrisuu afurii jechuudha gamalachuutu nurraa hirriftanii afurii irrisuu afurii 0 ta'a jaarraa gisee afurii hirrifne meeqa ta'a laman ta'u minus 2x less than lama ta'a maaliif jaha irrisuu afurii meeqa ta'a lama mire saniifuu lamaa firtan minus 2 dhaa firtan jechuudha asis minus 2 dhaa akkanatti waliin dhaama jechuudha minus 2 takka ta'a x dha garuu mallattoon tanyituu maal jechuudha faallaa kanaa garagalti jechuudha akkana garagalti waliigaltanii gisee negatiivii firtan bifa kanaan akka garagalti san booda lama hiruu negatiif lamaa meeqa ta'a negatiiva takka ta'a jechuudha xaan keenya maal jechuudha negatiiva takka irra guddaadha bifa kanaan as garagalti mallattoon faallaa walitti taate jechuudha gaafa akkana lakkii garagalti as garagalti gaafa as garagalti immoo achi garagalti jechuudha kanaas na hubattan yaada gaafii baay'ee kan daleenyu ta'a jechuudha qormaata biyyoolessaa irratti kan kanaa wajjin qabatee dhufe ministeerri irratti jechuudha no bifuma kanaan kitaabni qabatee irratti xaan irra guddaa negatiiva fakkaate jedhee deebisee gaafa giraafiin kaa'us bifuma saniin akka jalqabaa kaasaa turetti jechuudha bifa saniin akka kaasee jechuudha. Okay, yeroo dhuftu jechuudha kan itti deemnu ta'a jechuudha waan kanarraa hafe yeroo dhuftu kan itti deemnu ta'a yeroo dhuftu immoo qormaata gartee hanga ammaa waan irra laallee kanarratti jechuudha qormaata ministeeriidhaa kan dhufees kan wajjin hojjennu ta'a akkasumatti illee kan guyyaa san barannus kan wajjin hojjennu ta'a jechuudha qormaata lachuutu finnee dhufna kan of keessaa hammatu jechuudha san fakkaataa gilgaalota kanaas kan yeroo dhuftu hojjennu ta'a jechuudha san booda kas keessaa dhufu hojiirra oolmaa himoota walqixaa fi wal caalmaa sararawaa kayyoo qofaa ta'u jechuudha yuunitii tana xumurree jirra jechuudha san booda yuunit 4 dabarra jechuudha gilgaalawwan kana hojjenneeti yuunit 4 ammoo waa'ee maal jaatti waa'ee wal fakkaatina danaalii jaa kunis kan yeroo dhuftu laallu ta'a garuu immoo yeroo dhuftu maali jechuudha qormaata gartee biyyoolessaa hanga amma baranne kana jechuudha kan keessaa qaban kan hanga baranne kana keessaa qaban qabatanii qormaata yeroo bara hedduurra qabee jechuudha qabannee kan hojjennu ta'a jechuudha yeroo dhuftutti hangasitti yeroo gaarii qabaadhaan afeerratee nyaa thank you so much irra deddeebinee thank you guddaa galatoomaa isiniin jenna yeroo gaarii qabaadhaa.